Maqaan koo Gammachuu Kamaal jedhama. Yuutuubara. Chaayinaalii Dilshotii birraa hin dhufe. Albamii haaraa sadaffaa artist Haacaaluu Hundeessaa mata duree maal mallisaa isa jedhu namarraan dabarfadhu. Dhuunfaa kootiin bita. Kennaas naman jaaladhuuf kenna jedheen ka'eera. Akkuma beekamu chaayinaalii Dilshotii birratti gaaffiif deebii aartiidhaan wal qabate kan injifate badhaasaa kan injifatame ammoo akka yeroo biraa dorgomuuf kakaasaa turre. Haa ta'u anis albamii sadaffaa artist Haacaaluu Hundeessaa maal mallisaa isa jedhu promoot gochuudhaaf hojii garagaraatti bobba'eera. Inni keessaa tokko akkuma kana dura bilbilee dorgomtoota koo dorgomsiisuudha. Kan injifate badhaasaa ammas kan injifatame ammoo yeroo biraatiif akka dorgomu kakaasaa jira. Albamiin kun qibxata fuulduraa gabaarra oola. Anis qibxataaf viidiyoo qabadheen dhufa. Ammas ifu chaayinaalii kan koo subscribe gochaa viidiyoo likii share gochuudhaan warroonni yaada qabdan amma koomentii irratti naaf barreessuu dandeessu.